الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، كبجمتوتا في جالتمتوتا قاتشنا إسلام ما. الحمد لله هدس كوبي أجايبا كان اسنتين بوارتن كان اسنتين إروا برتن كوبي باء نما بشنن سيسو في نما بوارس هدوك أمني اسني بنجر إيكان كبجمتوتا في جالتمتوتا كوبي قاتشنا إسلام ما. torban darbe akkuma isin beektan nu daawwataa turtan qophii hedduu ittiin bu'aaraa turtan akkasuma keessummaa qophii keenyaarraa kan isin ittiin wal bartan isiniif dhiyeessinee turre. Har'as alhamdulillah akkasuma qophii ajaa'ibaa baay'ee isiniif qabannee dhufne akkuma isin yaada keessan gama toora bilbila keenyaarratti nuuf barreessaa turtan jabaadhaa akkasiin itti ufaa jechuun dhaamsa keessan isa guddaa fi kan isin nu jajjabeessaa turtan ture. Nutis kanatti gammannee baay'ee itti jaallannee jirra. Egaan kabajamtootaa fi jaalatamtoota gaachana islaamummaa hamma saanaan akkasumatti itti nuufufaa jabaadhaa nutis isinii waliin jirraa hamma humni keenya nuuf eeyyameen isin tajaajiluudhaaf qophiidha isiniin jennaa. Isin immoo sabiskiraayibii fi sheerii laayik gochuu nu jalaa hin dagatinaa isiniin jenna. Egaan kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota gaachana islaamummaa ifama waliin hadha utunan isin hin bohaarsin gama isaatti isin seensa miti. Inshaallah hadhas qissaa ajaa'ibaa tokko kan haadha manaa fi abbaa manaa gidduutti raawwate tokko isinitti hima. Qissaa kana dhaggeeffachuudhaaf qophiidha laata? Maasha Allah, akkuman yaadutti baay'een keessan fuuluma koo akkuma agartaniin seeqachuu eegaltanii jirtu natti fakkaata. Eeyyeen akkasuma nan amanas. Insha Allah kallattumaan gama seenaa kanaatti achi dabarfadhu. Seenaan kun wujida fi zamaani imaamu Ahmad rahimahullah. هذه القصة قصة جميل وجد بين الأزواجين. قصة كن قصة عدا في أبا منا قد تراوتير قافتكو نمتج إمام مسجداتره هاتي منا هذا منا باقي جالتو قبطر إنس قاف كان منا إسا قالي هذا مناتين آساو برباد هاتي منا إسا كن إسا ناساوين برباد نترت كان بودا أبا منا كن هذا منا كان أوفين آساو سيسوف جج أما صلاة سبيت نان آساودي دجنان أما أذاني سبيت نان آساودي دجنان أتتعلق أمتو دا جدين. إيغان هاتي منا إسا كنس أكسي متي جته كيميتي قبته أما صلاني أذاني سبيت بوت سينانا سو كنجد وغراو في تهدته أما أذانا سبيت إيغو جل قبد نمتي تدبي مالو نانا سي جچو تره غرو قلدين واسدي كيس إنجرو akkuma kana otoo qaallitiin kun otoo hin dubbatin amma subii kan keessa ta'e nikaanin baa jarri lamaan adda adda ba'u jechuudha akka gama shari'aatii yoo ilaale. Kanaaf namtichi kunis nama mala beekuudha imaamu Ahmadiin bira deeme. Egaan namni imaamu Ahmadiin bira deeme qorsaan dhabu. Namni imaamu Ahmadiin bira deeme yaalamu malee takkaa galeen beeku. Imaamu Ahmad rahimahullahu hayyuun islaamaa guddaan sun akkas jechuudhaan isa deebise. Deemi mana haadha manaa keetii bira yeroo geesse jedhe azaana jedhiinii jedheen. Namtichi alkanuma sana gama imaamu Ahmaditti qajeele. Kana booda qaallittiin kun yeroo inni Allahu akbar jechuu eegalu azaanii fixee manatti ol gale. Eeyyeen kunoo anis amma azaanii subiitti si inaasa hin jennee waadaa koo guuttadhe kaa'ettee itti baate. Kana booda imaamni masgiidaa sunis lakkii kan azaanii baasee jedhe ana malee imaamaa miti kan baasee atis naanaasofteettaa walitti afnee jirraa jedhe. Kabajamtootaaf jaalatamtoota gaachana islaamummaa sagantaa kanarraa baay'ee akka bohaartan abdii guutuun qaba. Akkasuma qaldiin waa sadii keessa hin jiru jedhan sadan sana keessaa inni tokko intala koo siif kenneera akkasumaa fi abbaan manaa haadha manaa ofiitiin si xaallaqe jechuun qaldiin akkasii hin jiru. Kanaafis warri fuutan kanarraa of eeggataa warri hin fuune akka kootii immoo gara fuulduraatti yoo rabbi jedhe waan kana akka eeggattan kanuma isiniif dabarsuun barbaade ture. Qophii kana qindeessee kan isiniif dabarse an Haydar Nashaan ture. Ogeessi kaameraa keenyaadhaa Imraan Jihaad fuuldura kootti argama. Akkasuma gulaalaan qophii keenyaa fi ogeessota istuudiyoo mara walii ta'uudhaan sagantaa kana isiniif dhiyeessinee jira. Inshaallah hanga sagantaa biraatti walitti deebinutti. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.